Gaafi salphaa si gaafadha. Kadhaan Yesuus Kiristoos akka du'a isa oolchuuf Waaqayyoon kadhataa ture qeebalameef mun qeebalamneef Waaqayyo isa dhagaye mun dhageenya. Akka inni du'a isa oolchuuf yeroo inni kadhachaa ture moo? Deebiinsaa kallattii sanaan osoo hin taane kallattii biraadhaan Yesuus Kiristoosiif deebi'eera. Kallattii biraadhaan garuu kallattii sanaan osoo hin taane kallattii biraadhaan Yesuus Kiristoosiif deebi'eera deebiin inni kadhate sun. Kallattii akka jarri Yahudoota isa ajjeefnee fi xoofoo dhiphinnaa isa jala akka isa dabarsuuf Waaqayyoon kadhatee jira. Kadhaan isaa qeebalameef moo qeebalamneef? Kallattii biraadhaan deebi'e kadhaan inni kadhate. Kallattii inni barbaade osoo hin taane kallattii biraadhaan deebisee Waaqayyo. Kallattiin si gaafate. Kallattii Waaqayyo du'aa isaa kadhannaa isaa qeebaleef moo qeeballe? Dhagayeef moo dhageenya? Kadhannaa isaa dhageera garuu akkaataa Yesuus Kiristoos jedhetti mini kadhannaa isaa kan dhageef karaa biraadhaan kadhannaa sana deebiseef. Dhageera taanaan dhumate jechuudha. Kallattii biraadhaan deebiseef Waaqayyo kallattii biraadhaan deebiseef kadhannaa inni kadhate sana. Waliin hin dhahini yeroo haasoftu. Kanaafuu osoo hin taane dhagayeeraaf taanaan Yesuus hin duune jechuudha mallee. Kallattii biraadhaan deebisaa deebi'eef Yesuus Kiristoos. Ibroota boqonnaa shallakkosa torbanaa dubbisi. Ibroota boqonnaa shallakkosa torbanaa dubbisi. Eeshi macaafa birootaan fudhattaa hin amantaa? Amma waan amanuutii fi amanuu dhabuutii miti. Anama yeroo ragaa baay'ee kennu ilaalaal. Anama baay'ee irraa yeroo ragaa sii kennaa jiru malee baay'ee kanatti hin amanaa jedheetii miti. Akka walii galuuf akkas taanaan akka walii galuuf yeroonis Ibroota keessaa isin ilaannu Ibroota keessaan fudhannu abbaa barreesse hin beennudha akkasiin jettan. Yerooniin isin kennu fudhattani. Garuu immoo eeshi Ibroota keessaa waan eeshi boqonnaa meeqa? Ibroota boqonnaa shallakkosa torba dubbisme. Eeshi Yesuus biyya lafaa kanarraa yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waammata gara isa du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeesse. Gara du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeesseemi? Sababii inni ulfina Waaqayyoof gad of deebiseef sababii inni ulfina isaa hin dhaga'ameefidha. Kadhata kamtu dhaga'ameefiif? Kana jechuun Yesuus Kiristoos akka keenya foon uffate kadhanni isaa. Kadhata kamtu dhaga'ameefiif? Kadhanni isaa dhaga'ameef kadhanni kadhachaa ture dhaga'ameef kaa. Alhamdulillah. Dhumate era deebitee qo'atta jechuudha caqasa kanallee amma deebitee sirriitti qo'attaa dura naafillee fayyada caqasa kanniin qabadhu hayyee tole. Yesuus qabrii keessa bulii meeqa bulee? Gaaffii biraanu kanallee finne gara sadaffaa ceena. Bultii sadii. Bultii sadii sannaalaa akka hime. Halkan sadii bultii sadii qabrii keessa bulee jettee addaamti. Halkan sadii fi bulii sadii qabrii keessa bulee jettee addaami. Halkan sadii fi bulii sadii sannaalaa akka hime. Laali kanatti beekuu qabdu kun akkaataa aadaa Yihudootaatiin kan barreeffame halkan sadii guyyaa sadii jechuun keessa deebitee macaafa dubbisuu si gaafata. Waa'ee kana gaafachuun dura halkan sadii ala halkan no dhiisa waan sisiifi halkan sadii ka jedhamu akka Yahudootaatitti halkan sadii ka jedhamu Itoophiyaatti halkan tokko akka Yihudootaatti guyyaan tokko akka ifaatti kan inni barraa'u. Dhaggeeffadhu seenaa kana baruu yoo barbaadde seenaa Yihudootaa aadaa Yihudootaa dudduuba deebiitti gaafadhu waa'ee kana baruu yoo barbaadde. Guyyaa sadii gaafa jedhu Yesuus jimaata qabame jimaata qidaamee uudiidha. Guyyaa sadii kana gaafa sanbata guddaa bariidha kan inni du'aa ka'e. Guyyaa sadii sanadha kan inni ibsaaru. Waa'ee kana baruu yoo barbaadde akkaataa tsoomiin duraan tsoomamaa ture. Tsoomii guyyaa meeqaaf akka tsoomaa turan tsoomii gaafa guyyaa meeqa qabanii guyyaa meeqa akka hiikan waa'ee kana aadaa Yihudoota dudduubatti deebisiiti. Yeroo tokko dhaabadhu. Isa kana halkan sadii fi guyyaa sadii jechuun maal jechuudha? Halkan sadii fi guyyaa sadii garaa lafaa bula jechuun maal jechuudha? Yesuus jimaata mini kan isaan fannisan jimaata tokko qidaamee tokko sanbata. Halkan sadii guyyaa sadii qabrii bula jechuun maal jechuudha?
Qabrii bulee jechuun awwaala keessa ture jechuudha ka. Awwaala keessa guyyaa sadii fi halkan sadii bula jechuun halkanuma sadii laakkayameetii miiree halkan sadii halkan tokko halkan lama halkan sadii akkasii laakkamee halkan sadii guyyaan illee guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa sadii akkasii miiree amma isa kana naalaakkayi guyyaa sadii fi halkan sadii naafidi. Soba ta'uu mallee asirra sitti argisiisa. Halkan sadii guyyaa sadii hin guutu abadan eessatti illee halkan sadii guyyaa sadii hin argattu. Soba ta'uu mallee asirra argatta jechuudha. Macaafni qulqulluu soban qabu abbaa yoo hin beekne yoo siin galle dhiisuu dandeessa malee. Naalaakkayi naafidi yoo dhugaa ta'e macaafni qulqulluun dhugaa guyyaa sadii ammaan tana halkan sadii fi guyyaa sadii naa milkaneessitan macaafni qulqulluun sirriidha jedhee isinii milkaneessa. Halkan sadii fi guyyaa sadii kana eessatti illee argattanii mirkaneessuu hin dandeettan. Mirkaneessaa daddafa. Halkan sadii fi guyyaa sadii eessaallee hin fiddan. Kana hubachuuf sitti eebe aadaa Yihuudootaa hubachuu qabda. Akkaataa itti soomaa turanii. Aadaa Yihuudootaa namni halkan sadii fi guyyaa sadii halkan sadii fi guyyaa sadii. Guyyaa sadii jimaata qidaamee sanbata taadaa guyyaa sadii namni maal barbaadde kana seenaa waa'ee aadaa Yihuudootaa akkaataa soomitti soomaa turan akkaataa guyyaa qabachaa turan sana deebii kana koo halkanuma sadii guyyaa sadii naalaakkayi mee halkan irraa haa eegallu halkan irraa haa eegallu halkan meeqa halkan tokko naalaakkayi halkan tokko kam inni halkan naalaakkayi hin eegalla halkan irraa. Halkan akkamitti beektaa halkan yeroo lakkooftu akkamitti beektaa? Fakkeenyaaf amma halkan si laakkaa'ume fakkeenyaaf ergaati laakkaa'uu dadhabde. Yesus Kiristoos kan inni qabamee kan inni ni ajjeefame jedhamee inni yaadamee saa sagaliin booda guyyaa Jumu'aa. Laali dhaggeeffadhu ergati beekuu dadhabde naan jedhin macaafa qulqulluu laali tokko dogoggora qabu lammaffaa immoo warri Yihuudootaa akkaataatti guyyaa lakkaa'an guyyaas maaliis hundumasaa jara caalaan beektu wallahi halkan sadii guyyaan sadii biyya kamitti illee tokkuma halkan sadii gaafa jedhame fakkeenyaaf amma namni Awurooppaa jiru wayii halkan sadii guyyaa sadii turee dhufa gaafa jedhame halkanuma sadii fi guyyaa sadii turee dhufa biyya kamitti illee kijiba kun kijiba dacheen jibbite ka ardiin ka wanti hundi ka qilleensi illee jibbe ka bootee ati jirtu kun illee kijiba kan kee kana jibbe wanti akka jedhamu tokko illee hin jiru ragaan illee ittiin jiru siigalee. Amma halkan sadii gaafa jedhame bakka hundattuu halkan sadii. Guyyaa sadii gaafa jedhame bakkuma hundattuu guyyaan sadii hima. Siigalee. Tol. Itti fuufnaam. Mee guyyaa jimaata gara sa'aatii sagaliin boodaati kan inni qabame. Ergasii booda reeffa isaa kadhatanii irraa buusan jedha. Irraa kadhatanii erga buusanii ka'aniin booda ni awwaalame hayyee. Sanbata xiqqaa halkan sanbata xiqqaadhaa keessa bulee jennu boru sanbata xiqqaadha. Halkan beekeen booda sanbata gudda jedhaa halkan sayillee keessa ture. Halkan lama arganne. Halkan sadaffaan meeti. Halkan lama arganne halkan sadaffaan meeti. Sitti eebe deemtee aadaa Yihuudootaa dudduuba deebitee guyyaa tokko ta'uudhaafi isa laali macaafni qulqulluun erga barreeffame yaadha waggaa kuma meeqa duraadhaa dhaggeeffadhu waggaa kuma meeqa duraadhaa no dhaggeeffadhu waggaa kuma meeqa duraadhaa macaafni qulqulluun kan barreeffame yeroo sana jarri dhaggeeffadhu gaa akkuma jiraatiin naalaakkayi akkuma jara Yahudotaatiin naalaakkayi sadi naageesse akkaataa jarritti wanti needhani boo. Akkuma jarri lama fakkeenya halkan sadii naalaakkayi. Amma guyyaa jarri ifaani kan isaan lakkaa'an amma fakkeenyaaf gaafa jimaataa tokko jedhe guyyaa sana ifaan halkaniif halkan sadii naalaakkayi gaafa jimaataa tokko qidaamee lama sanbatatti bari'uu jedha sadii. Halkan sadii naalaakkayi. Halkan sadii immoo dhaggeeffadhu. Halkan sadii ta'uudhaaf immoo laali sitti beekee duratti saadaa sana beekuu qabda dheera lammaffaa jimaata sana jimaata kaasee laal hanga saa jaatti dhaggeeffadhu laali jimaata hanga saa jaatti sa'aatii isaanii hanga akkaataa kamiin guyyaa lakkaa turan isa jedhuu fi deebitee irra deebiiti iddoo sana waa'ee aadaa Yihuudootaa amma si barsiisuu hin danda'u yookiin immoo akkaataa kamitti guyyaa lakkaa turan isa jedhu amma si barsiisee fixuu hin danda'u. Halkan sadii kana yoo halkan sadii. Yoom qo'attee dhufe? Aadaa Yihuudootaa deembitii dubbisiisa.
eessarraa qo'attee naaf fiddee aadaa Yahudotaa kana guyyaa biraa qo'attee fiddee naa ibsita yoo dhabde hoo maal goota naa ibsu halkan sadii kana naa ibsu yoo dadhabde maal goota. Maal yoo siin ibsee sikkoo namantu maal godha siin ikkoo waan dhugaa waan namanne fikkoo kun zimjedhee nu dheessaara malee koo hiikan qabu beemmas. Ragaa qabatamaa olii yoo naa ibsite nin fudhadha yoom naa ibsita ayyaana yoomititti. Rakkoon qabusaa hin fudhatu waan ta'eef si dhiyeessuu hin danda'a garuu ragaa waa'ee aadaa Yahudotaa dhiyeessitaa yoom guyyaa lafa naa kaa'i yoo dhiyeessuu hin dandeenye hin fudhattu maal si godha hin fudhattu laali utuu fudhatta ta'e ati macaafa qulqulluu fudhatta shi macaafa qulqulluu harka kee keessa jiru sa jireenya namaaf kennu sana fudhatta tuun fudhatta ta'e garuu waan hin fudhanneef si dhiyeessuu baadhu si hin fudhattu garuu dhagaa sana si dhiyeessuu ni danda'a dhiyeessuu si dhagaatti bishaan naqu waan ta'eefi. Single one day basis inni rakkoon qabu garuu dhiyeessuu nama danda'a. Erga na diddee erga bakka deebisuun diddee maayii qabadha yeesh nama biraa gaafadha namni biraa na haa deebisu.